laali kunoo suuraa 212 lakkoofsa 2 irratti Abbaasidha kun hadiisa Allah jedha the eternally besought of all the master whose glory is at its peak and for whom all created beings are in need. It is also said that Al-Samad means he who does not eat or drink. Argite? He Al-Samad jechun Al-Samad means he who does not eat or drink. It is also said that this means he who does not have an interior. Ana jedhe miti kan. He who does not have an interior. Kana jechuun keessi isaa duudaadha jechuudha. Interioriin qabu jechuudha. Interioriin keenya maal ni beektaa? Kadho kun afaan fayyaati. Afaan anaatoomiiti kun. Anaatomii interior jechuun ujummoolee keessaa jechuudha. Ujummoolee keessa namaa kan hin qabne. Yes, interior jechuun kunoo. Jechuudha waan walii galatti qaamota keessa. Yeah. It is also said that this means the everlasting, and it is also said this means the sufficient, and it is also said this means he who does not have an entrance or exit. Entrance or exit kan hin qabne. Waan tokkotti hin daballe. Afaan Oromoo isaa isiniin dubbisuu barbaadan. Maal jedha sitti fakkaate? Hiikkaansa. Inni keessa hin qabne. Keessa kan hin qabne jechuun interior kan jenne jechuudha. Akkasuma immoo kan seensaa fi ba'aa hin qabne. Anatti jedhee kan ba'aa jechuun exit jechuudha. Exit jechuudha. Amazing. Sigalee. So anatti jedhee miti kan. Al-Samadiin hin nyaatu hin dhugu jechuudha. Allaan suni interioriin qabu, exitiin qabu, intiraansiin qabu bakka allaan kana fakkaata. Waan waakkatamu yookiin ammoo waan asii achi qabamu miti. Yoo akkas miti jette ta'e. Al-Samad jechuun hin nyaatu hin dhugu jechuu akka ta'e nu himameera. Al-Samad means jedhameetii kan himame. Hin nyaatu hin dhugu jechuudha. Al-Samad jechuun. Akkasitti fudhanna yoo kun sirrii miti jedhame sirrii miti. Hiikkaan isaallee akkasii miti yoo jedhame ta'e isintu difeendi godhachuu danda'a. Naziif isin barsiifadhaa. Nullee yoo barsiistan dhageenyee tarii hubannaan keessan sirrataa yoo ta'e fudhachuu dandeenya yookiin ammoo akkasiin sirreessitaniif yaada isin qabsiisnaa jechuudha. Yaa akkas. Dammoo deebiitti kennuudhaaf waan hin barachaa ta'e jennaani gahee guddaa hin qabu beektaa. Kan irratti immoo ani isiniin jechuu barbaade qophaa keessanii yookaan immoo nama kanaaf ifa waan hin taane haasa'uu irraa istaazotatti sheerii isinii godhee jennaan yoo waliin haasoftanii yoo kan jedhudha yaadni kan koo. Garuu ani deebiitti kennuudhaaf ammallee nan barachaa jira malee bootaa sana hin geenye jechuudha obboloota kan. Namni deebisu jira maaliif mirga isaaniiti dhufanii akkana jechuudha akkasiidha akkanatti hubattanii. Sirrii miti akkasitti nu hubatina akkanatti hubadhaa namni jedhoo jiraate maaliif dhoorgina nuti mirga isaati barsiisuun quraana isaa yookiin hadiisa isaa qajeelchee ibsuun garuu nuti kan barreeffame dubbisneeti kaasne nuti. Saami mucaa cabbaraa deebisime hadiisa kana dhugaa rabbii ibsime. Sila ani musliima jettee Kiristoosiin fudhachuu didde kootu hadiisa kana quraana kana wajjin wal bira qabiitee ibsi. Akkas. Maal deebisuu dhufte riyaa? Garka Al-Samad tarabbiin dhalun dhalchuu sana qaraa hiikameetii hiikaa kan sii kennu. Okay, ati ibsi laa waan dandeessu duwwaa ibsita silaayyuu waan hin dandeenye isaa fidda waan dandeessu isamma dubbanne irraa Al-Samad jechuun miinsi jedheeti isamma dubbisne ka isamma dubbisne barsiisaa hin jiru ani dhiifama naa godhiiti isamma dubbisne Al-Samad miinsi jedhee isa hin nyaanne isa hin dhugne jedhee lafa kaa'e
akkasii miti jetta taanaani nutti jalqabni isaa maal jedha kun kabbee. mee jalqaba isaa tolu isaa baasiitti mutti mul'isaa ilaalu ani waan amma dubbisee sitti hima. Okay. Mee jalqabuma jechuun tokkoffaa yaani afaan maannaa qareen jedhe malee waan biraa miti. Okay. Baay'ee. Ani ka dubbisaa dubbachuu jaalladha sababbiin isaa osoo dogongoree. Maal akka dheeratu kun? Hadiisa keessan ka. Ibn Abbas akka ibsetti. Qoy kaabbe. Kun addettiin kun al-samad jedha addettiin ammaa kun. Kinoola. Sanuu suuraa dhibba Al-samad barbaaddeet. ayaata lamarraatii kan ibsamedha. Abbas. Tole. Viidiyoon mata deebii taa'e ilaaluun kan ta'u. Kabbee tole deebi'e qoy kabbee awwi taasifna qoy. Kabbee. Ati akka qul wallahu ahad jechuu sana barbaadde isa rabbi dhalchi sana barbaadde. Lakkika ani kiinoo ilaalee toora sadaffaarra laali ammattuu san argite al-samad jetti. Al-samad ammattuu keessatti erga jedhee booddee means jedhee he who does not eat or drink jedhee lafa kaa'eera hiikaa isaa. Ani siima duwwaa dubbadhe waan biraa kan biraan dubbanne. Kadir akkas jedhe jettee kan biraa akka hin kaasne. Al-samad jechuun kan hin nyaanne hin dhugne. Kana jechuunis inni keessa hin qabne jechuudha. Kana jechuunis jedhe ammallee ol buti xiqqoo kan bara baraa akkasumas ni jedhama. Kunis kan ga'aa akkasumas ni jedhama. Gadi butii harka kee jedhama. Kana jechuun kan seensaa fi ba'aa hin qabne. Seensaa fi ba'aa hin qabne jedhameeti hadiisicha irratti ibsameera. Kanaaf seensaa hin qabu wallaani. Ba'aa hin qabu. Keessa isaatii qaamolee adda addaa hin qabu. Keessa hin qabne jedhameera. Al-samad jedhameera. Kan hin nyaanne yookiin kan hin dhunne jedhameera. Allaan akkasiidha jechaa jirra nuti. Karabbiin hin nyaatu hin dhugu. Akkana jedha qoy al-samadee sana si sirriisu. Akkana jedha. Karabbii al-samadee amma. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكون بيد ربي قالوا إن أجوه وقال ما رأيك خبره قل الله هذا كان يكون كيسان سبارسي سجونا بكسان بربادة تانا سجون كيسان ولد بسرعة دينا. Okay. Waa'ee dhaluuf dhalchuu maaltu dubbata asirratti waa'ee dhaluuf dhalchuun dubbatu bar kun. Isa kanaan wal qabsiisee ibsaa jira. Kun barri waa'ee dhaluuf dhalchuun dubbatu. Ani Ingiliffee ittiin beekaa. Afaan Oromoo keetii sirrii miti afaan Oromoo fiddu goota sun. Ingiliffee wayyaa afaan Oromoo wayyaa Saami. Qoy kabbee dhaggeeffadhu. Hannaqee dhaggeeffadhu. Dhaqee waan dhaggeeffachuu irraa wantan siif seenee fi al-samad jettuu sana inni sii sirreessaa sirriitti qarachuuf hin seene malee an barataadha deemee kana jechuun sii kennuu fi waan baay'ee keessatti kennuu galcha waan ta'eef booda immoo kana dhaggeeffachuu irraa dhiisuu naa wayyaa dhaggeeffadhu. Ati amma dhiistee yoo Kiristoosiin fudhatte maal ta'a? Barataadha jechaa amma deemtu Kiristoosii yoo fudhatte yoo. Qoy Kiristoosiin na fudhaa. Okay. Kiristoosiin na fudhachiisuudhaaf maalittiin qoy mimeenaa amansiisee akkamittiin fudhadhe qoy Bakka waaqadha jettee amanuudha kan inni bakka baay'ee macaafa keessaa baasnee dubbisaa oolla miti waaqadha jettee amanuudha. Isaa ergamaadha jettu silaa hin amantaa? Nana mana waan si gaafadhe kana naaf fidda. Naaf fidda. Maal? Bakka waan si gaafadhe bakka sana naaf fidda mana. Waan macaafa keessa hin jirre hin gaafatin malee macaafa keessa yoo jiraate siifan fida. Waan macaafa keessa miti gaafadhu keessa jiraate rakkoon qabu keessa jiraate ibsuu dandeessu. Himee daayirektii kana meeqoyi? Daayirektii kana lafa. Bakka Yesuus Kiristoos dachee kana samii kana natu ani waaqa jedhu Yesuus Kiristoos kan gaafeen dubbate fiduu dandeessu. Kuni jecha akkanaan daayirektiidhaan macaafa keessa hin jiru. Waan macaafa keessa hin jirre maa gaafatta? Keenya keessa moo jira ka? Keenya keessa jira? Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhee jira keessan keessa. Dubbiin dhufe bakka quraana fudhannaadha. Jenne qoy kaabteen irratti gorsuun barbaadan. Yesuus hin jenne. Rabbiin jenne malee Allah jechuun Rabbi tokkichi na gabbaa. Maarree maaltu tokko godhere? Ila kaasaami amma wanti ati dogoggorte jechuudha. Allaan sun Yesuus tokko miti.
Allahan siniif Yesuus tokko miti. Allaaniif abbaan tokko miti. Keenya keessa rabbiin jira. Rabbiin kan nagabbaraa jiran jedhe malee amma Yesuus Kiristoos hin jenne. Keessa ammoo Yesuus Kiristoos waaqa ittanii amantuu miti. Inni daayirektii kan ani waaqa na fideessee kana samii kana uume baay'ee naafiti. Shaadaana qabsiisanii. Dhugaa rabbi. Wangeelli kaa Yesuus Kiristoos waan jedhe duwwaa akka dubbannu nuuf eeyyama. Wanta wangeela keessatti barreeffame duwwaa dubbanna itti dabalii jecha hartaati. Ani akkasitti ittiin dabalu. Garuu Yesuus Kiristoos dhageeffadhu ka. Gaafatte mini erga gaafatte gaafiin kun laa waggaa 10 har'aallee numa gaafatama. Kallattii adda addaatiin deebiin numa deebi'ama. Waan wangeelli hin jenne an fakkeenyaaf mee si gaafadha. An si gaafadha gaafii tokko. Saamiin waaqa ta'uu hin danda'u kan jedhu quraana keessatti barreeffameera. Daayirektii jechuudha. Daayirektii ma saamiin waaqa ta'uu hin danda'u kan jedhu quraana keessatti barreeffameera. Kanuma naa deebisi quraana keessa jira kun. Quraana keessa jira moo hin jiru? Saamiin waaqa ta'uu hin danda'u kan jedhamee barreeffame quraana keessa jira. Ambarataadha ka kabbisa kan Lakki maal barataa yoo taate ishee kana deebisuu dadhabdaa maal taate ila saamii maqaa saamii tuqee saamiin waaqa ta'uu hin danda'u jedhamee akkasitti daayirektii kan barreeffame quraana keessa jiraan jedhe. Beeko kabbe. Kunuu kaffaru hin kaffarte ammatti. Hin kaffarte dhugaa saamii. Haagii galuu qabu. Machees quraanni si waa'ee saamii dubbata. Eshi si gabaabsa gaaficha. Saamii laa si qoruuf miti laa dhugaa rabbi. Amma Yesuus daayirektilii ani waaqa kan jedhu baasinaan jettee naaniin kana si gaafadhe si qoruuf miti. Akka wal hubannuuf. Amma ka quraanni waa'ee saamii kophatti baasee dubbata. Waa'ee kee ati islaamadha. Amantii musliima hordofta. Waa'ee saamii kophatti addaan baasee dubbata quraanni. Quraana keessa jira. Amma wanti kana si gaafadheef laa quraana keessa akka itti barreeffame dubbachuu dandeessa. Akka itti barreeffame yoo dubbattu isa sana immoo ibsuullee ni dandeessa. Tasfiira fayyadamii, hadiisa fayyadamii dubbachuu ni dandeessa. Garuu waan quraana keessaa takkaama waa'een amma Kadir mucaa gurraacha kana laa gurraacha kana argite. Waa'ee mucaa gurraacha kana waa'ee Kadirii quraana keessatti hin barreeffamne. Waa'ee mucaa ammasii wajjin haasa'aa jiru kana tiiktookii irratti sanu. Waa'een isaan barreeffamne. Achi keessaa waa'een Kadirii hin barreeffamne kan jedhu naa baasi yoo siin jedhe gaafiin koo gaafii dadhabaati moo gaafii nama beekaati? Gaafii nama dadhabaati. Akkamittan waa'ee koo kana quraana keessa barbaadi siin jedha. Waan quraana keessa hin jirre jechuudha. Kanaaf waan baayibilii keessa hin jirre daayirektii jettee hin gaafatta taanaani bakka waa'een saamiin waaqa ta'uu dhabuullee quraana keessa hin jiru jedhamee kan barreeffame naaf ba'uu qaba jedhanillee buru. Naaf ba'uu qaba bakka. Akkasiin jennu amma garuu masmaratti deebina. Yesuus Kiristoos kallattii adda addaatiin ani waaqa ofiin jedheera. Jechoota adda addaa fi ibsa adda addaa fayyadame. Ibsa sana immoo fudhachuu diddani. Daayirektii jettu. Daayirektii hin jedhiinaa wanti jennee isin kadhannee dadhabneef kanaaf. Daayirektii hin jedhiin. Kallattii adda addaatiin karaa baay'eedhaan Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu dubbateera. Tokko abbaan illee Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu dubbateera. Lama macaafni yeroo baay'ee dhugaa ba'eera. Maxmaquu Yohaannis dubbateera. Hojiin isaa ifa godha. Isa kana kallattii adda addaatii baasnee gaafa isinitti finnu inni waa'een quraanaa keessan guuteera jaa ta'ee fi kan biraa irraan dabaluudhaaf bakki guuteera irraa dhangala'a. Takka isin keessatti xabin jettu. Wanti nuti dubbanne takka ittiin xabi isin keessan jettu. Kanaaf jecha waa'een waaqummaa Yesuusii guutumaan guututti isiniif hin galu, hin dadhabinaa, hin gaafatinaayyuu. Kan wal jaalladhan ifatti bara walitti lafaa keessaa hangaafii nagaa fudhachuu hin jenne. Maatiin gaafi quraana keessatti hin jettee firoo xiqqootii wanta hin jedhine ustaazota kabajamaa qaqqaalii meeqatu annaqee waan hin ittiin jedhee wal fakkiituu deemaa jiru. Akka kan ittiin jedhee ati Yesuus Kiristoos gootummaa isaa fudhachuu nan jennaan. Okay, rabbiin hin nyaate geeffatu.
أنا جبارة أنا من ثم كان جوان جرو جدي وان دسا وأنا كذا ثم كنت نسامي أنا مو كم كان هذا يسوع كريستوس أما كنت أعرفني أنا بات كان جدي ناكي دودن بيسا أنا سلا Oh, إذا كذا سبب ما وجرا mee sagalee kee mee irratti godhitti siqi mee xiqqoo ishee na jalaa sagaleen fagaataa irraa waan ati jedhaartu. سجلين كي ينجرو Hin jira garuu irratti hin jedhu Saami. أكيد سنجرو هذا تجلس أبدا بين ربنا تجلسوا Nan dhagaa garuu xinnaadha sagaleen kee maaliif ittiin siqxuu silkiitti? Dhugaa mata afaanitti qabadhin taajira gaayaa akka jechuun biyyan taasitti imaara ijaan abar dhufeeruma akka caafaan Amma ariifidha. Amma ariifidha itti fufisse. makkisiin jedha gaa kabbee inni maatii na gaafatee si gaafatee akkasuma na amansiisuudhaa barbaatin sun jedhe nan fudhadha amma sitti kun namatti waamne sheer goonee shaadaa qabadhu shaadaa sagara keessan daayirektii kana ani waaqa dechee kana natiin sanii kana natiin kan jedhu jira wangeela keessa jira moo hin jiru yoo jiru ta'e karaa biraatiin si ibsa kan jettu taate okay naatoo itti na fudhaa na jibbaan kana natti gaafa malee waa achi quraana keessa dhanne quraana keessa seenu badan seenee nama adina mormu haa jennaan ustaazota kabajamuu qaqqaalii meeqa qabnu kan guyyaaraan nama keessaa oolu. Ilaa amma kaa Yesuus Kiristoos fudhadhu kan siin jedhe akkuma qoosaattan dubbadhe garuu dubbiin dubbii jabduudha. Maaliif an jedhe? Amma amma Yesuusiif kan dhugaa ba'e abbaa isaati. Ilaa abbaan illee isin nuti tokko jechuudha abbaan nusi abbaan Allaadha jettanii amantu waan ta'eef erga abbaan Allaa ta'ee waan Allaan jedhe maaliif fudhachuu diddan? Tokkoffaa waan Allaan jedhe maaliif fudhachuu diddan? Tokkoffaa isa kanadha. Lammaffaan ammoo Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii jettanii amantu. Nuti ergamaa Rabbii illee jennaa namallee garbichallee ta'eera macaafni qulqulluu waan jedhuuf akkuma kanammoo waaqayyoodha waaqa bara baraati. Amma isin kan diddan waaqa bara baraa kan jettu sana hin diddani siisan. Warra kaan garuu rakkinaan qabu walii gallaa warra kaan irratti. Kanaaf isa ergamaa Rabbii jettanii erga Yesuusiin amantaniirtu ta'ee waan inni jedhu maaliif hin fudhannee kan jedhullee nuti isin komanna komii obbolummaa komii wal dhaggeeffachuu dhabu. Maal jedhe ergamaan Rabbii Yesuus Kiristoos aniif abbaan tokko jedhe jennaanin silammaa namni ta'e waan baay'eetu ka'a waan baay'ee dabsuudhaaf jedhamee waan baay'eetu ka'a. Yesuus qullichi kan jedhe dubbii ifa galaa kan eenyullee daa'imti xinnoo illee dubbistee hubachuu dandeessu dubbate. Aniif abbaan tokko jedhe. Okay. Akkamitti jettaaree erga ergamaan Rabbii dubbate. Ergamaan Rabbii koo ergaatti kenname hin dubbata hin dabarsa. Okay, ergamama jennee fudhannaa Yesuusin mee amma. Ergamama jennee fudhannaa yeroodhaaf. Innaa ergamaan kun ergi dubbate maaliif hin fudhattanii? Isumayyuu hin fudhattanii isin ikkoo isayyuu hin mormituu isiniin jechaa jirra. Amma qoye kun amma baay'ee taate ana baay'ee akka mana jedhee ilmatti mana natti namanaa jedhera. Akkamitti namni abbaa isee ilmatti mana? Ergamaan Rabbii yeroo kamiyyuu ergamaan Rabbii yeroo kamiyyuu ergaa waaqayyoo baadhatee dhufa. Dubbiin isaallee hin amanama. Amma wanta inni dubbate akkamitti jennee gaafanna moo hin fudhanna. Amma ergamaa Rabbii jettaniirtan osoo ergamaa Rabbiiti miti osoo jettani waan baay'ee wal nu dhabsiisu miti. Sillayyuu ergamaa Rabbiitiyyuu miti dubbiin isaallee sobaadha jettanii bira darbatu waan ta'eef. Garuu ergamaa Rabbii jettu hin jaallanna jettu. Hin jaallanna jettu. Waan macaafa qulqulluu keessattiyyuu ila qoy xinnoo. Macaafa qulqulluu keessattiyyuu dubbii inni daayirektii dubbate hin barbaaddu yoo ati hin barbaaddu ta'e malee hin beeku. Erga dubbii inni daayirektii dubbate barbaaddan kan inni dubbate akkamitti sirreessuudhaaf aaboo fi humna ogummaas isa caalaa akkamitti qabaatan ergamaa Rabbii caalaa. Dhaggeeffadhu hin jaallattan osoo jettu kabbee dhugaa Rabbii Isaa alayhi salaam wallaahi hin jaallannaa hin kabajnaa dhugaa qofa tokko jettee
amma ni dhaggeeffatu gaatu kabbee kiyya wal amansiisuutti hin deemin. Amma nama akka namatti sitti nama na amansiisee nama fudhachuu hin qabu. Akka namatti sirbu itti kun namni na amansiisee nama fudhachuu jiraate nam fudhata. Saamii mee gaaffii tokkoon si gaafadha jechuun isuma manuma obbolummaa jechuudha. Anamma macaafa keessaa jecha inni jedhe jecha ofii isaa jedhe yoo qabaatetti nan amanaa jettee jirti. Mee an gaaffii an si gaafadhu waanuma inni waa'ee ofii isaaf jedhetti immoo ni amantaa? Waaqayyoon jedhin waanuma inni waa'ee ofii isaaf jedhetti ni amantaa? Macaafa keessaa baasee hin sitti. Maal jedhu? Amma fakkeenyaaf inni waaqayyoon jedhin waaqayyoo hin jedhin haadhiisu. Waanuma inni waa'ee ofii isaaf jedhetti immoo ni amantaa? Fakkeenyaaf inni amma ani gooftaadha jedheera. Gooftaadha jechuun ooyuga. Gooftaadha jedhamuun waaqan mataa isaa tokko jennaa dhaggeeffatu. No. Dhaggeeffatu. Waaqayyoo hin ta'in. Waaqayyoo hin ta'in. Ani waan siin jedhe dhageessee waanuma inni jedhe sanatti ni amantaa hin jedhan. Fakkeenyaaf dhaggeeffatu. Inni ani Abrahaam durayyuu jiraachaan ture jedhe fakkeenyaaf. Inni ani waaqarraan gadi dhufee jedhe. Inni ani bara baraan jiraachaan ture abbaa biran ture waaqaaf lafa otoon uumamiin durayyuu jiraachaan ture jedhe. Kanuma bichaan amantaa waaqan ta'in inni waan biraayyuu haa ta'u ergamaayyuu haa ta'u isuma kana bichaan amantaa on jedhe. Akkam irra deebii gaaffii keenyaaf. Kuni koo ifa dabale. Fakkeenyaaf Yesuus waa'ee ofii isaa yeroo dubbate inni waaqadha hin jedhiin bakka amma waaqayyoo hin ta'in inni. Amma inni waaqayyoo hin ta'in. Naziif qabime amma saamii wajjin haasaa jira. Mee inni waaqadha iyyuu hin jennu siigalee yeroof innollee waaqadha nuyi waaqannee amanna. Mee waaqa miti iyyuu haa jennu. Macaafa keessatti waan inni waa'ee ofii isaaf jedhe immoo ni amantaa hin jedhe. Fakkeenyaaf inni eeshi waa'ee ofii isaa yoo dubbatu macaafa keessatti fakkeenyaaf ani otoo waaqniif lafti uumamiin jiraachaan ture. Ani waaqarraan gadi dhufee ani abbaa wajjiniin tokko jechaa ture isa kana oon fudhattaa'oodha. Amma isa waaqaatti itti dhufna. Kan isa abbaa wajjiniin ani tokko jedhu sun fudhanna akkamitti tokko isaa abbaan eegamu tokko ta'uu hin danda'u. Tokko jala. Maaliif isa inni jedhe fudhattu ture? Amma otoo inni ani waaqa jedhee sikkoo ati hin fudhattu bari sababni isaa maaliif beektaa? Isuma kana iyyuu hin fudhanne isa waaqa jedhu fudhattaare. Ergamaayyuu haa ta'u mee inni bara baraan jiraachuu isaan fudhattaa? Mee isa tokkooyyuu dhiisi. Hin fudhattaa kan? Jechuun ani itti nama dhaggeeffatu kakabbe tole dhaggeeffadhu ani dhaggeeffadhu ani gaafin si gaafadhe jechi isaa jedhan jira. Ani bakka nama siin jedhe nan fudha yoo jiraate siin jedhe. Eeyyee inni amma inni jedheeraadhaan immoo si galee inni amma ani utuu waaqtiif laftiin uumamiin jiraachaan ture. Utuu waaqtiin lafti kun hin uumamin ulfina qaba ture. Ibin abbaa wajjiniin jiraachaan ture jechaa ture. Tolasa. Tolasa dhagaama miti. Saami maal jette? Seenaa kana galchi sagaleen kiyya dhagaamu. Tolasa dhagaama miti. Okay. Dhagaama. Saami amma isa kana fudhattaan jedhe saami. Kiristoon jedhetti amanneetiin utuu waan Yesuus Kiristoos jedheen amantaniiti amantiin keenya yoo silaa tokkodha jechuudha. Waan Yesuus Kiristoos jedhe irratti deebisaa siin deebisaa achirratti jechuudha. Kan inni hunda isaayyuu utuu waan inni jedhe sana irratti amantaniiti nuyyuu mormii keessan hin qabnu isin mormii keenya hin qabdanuu jechuudha. Inni isa na ergetta manaa malee anatti namaninaa jedhe. Isin immoo maal jettuu achirratti waaqayyoon keenya Yesuus Kiristoos jedhe. Yesuus Kiristoos immoo ergamaadha. Naziif sin qaba. Naziif sin qaba asirratti. Maafin si qaba beekta? Maafin si qaba beekta? Ati maal jette? Ani quraana iyyuu hin beekuu jette. Quraana hin beektu taanaan macaafa immoo hin beektu. Si galee? Quraana otoo hin beekin macaafa beekuu hin dandeessu. Si galee? Kanaaf amma rakkoon jiru waanuma ustaazonni keessan sinitti himan dhaggeeffattu malee kan keessan hin dubbisne
eessaan macaafa dubbiste ammati nasi mee natti himee kana. Galatoome dhaggeeffadhu obboleessa koo. Amma akka amantii keenya akka quraana musliimaatti wanti hundi isaayyuu ga'ee qaba wanti hubachuu qabdu beekta. Kanaafuu yoon baradhee jiraadhe si murteetti kennuudhaa fi na daangessaa jechuudha. Maaliif sababni isaa baradhee hamman xumuraan ga'e kun hiikisaa akkanaa kun hiikisaa akkana jechuutti na daangessaa siin jechuudha. Garuu immoo hamman arge irratti hamman dhagee irratti siin deebisaa waa tokko rakkoo hin qabu. Hammam hubachuu siin deebisaa isa sanaan boodaatti istaazotatti sheerii siin godhaa jechuudha. Sheerii godhi rakkina hin qabu argitee sheerii godhiiti namni beeku yoo haasa'e baay'ee gaariidha jechuudha. Ani waan hin jechaa jiru argitee garuu waan hin jechaa jiru. Yoo inni waaqadha jedheera ta'e nan amanaa jettee saamiin jedhe saamiin. Yoo inni waaqadha jedheera ta'e nan amanaa jedhe saamiin. Mee innoo waaqadha iyyuu ufiin hin jedhiiniin jedhe ani immoo. Waaqa iyyuu ufiin hin jedhiin hin ta'iinis waaqa. Innumti abbaa baraan abbaa bira otoo waaqni kun lafti kun hin uumamiin dura abbaa bira jiraachuu isaanii amantaa inni akkas ufiin jedheera. Inni ani abbaa bira jiraadhaan ture jedheera. Isa kanan fudhattaayi. Otoo inni sun jiraatee isin fudhattu kanan fudhattu taanaan kanas ufii masaa ufiin jedhe waan ta'eef jechuudha. Tole, tole ani bakka saddeettu kana hin geenye waan ta'eef dhaggeeffattu bakka saddeettu kana hin geenye waan ta'eef an bakkuma abbaa dura jira maal dura jira sana hin beeku waan ta'eef jira waan ta'eef ani gaafii san si gaafadhee wanta argisiisne waa'ee kabbee nama jedhe qulu wallaahi qulu wallahu hadi sana nan yiisee kan natti beeku malee waa'ee isa sana mormi isaa waan hin beekneef keessan seenuu siin jedhu barataadha si jammar. Argitee eegaa isaanii rakkoo jiru argitee isaan argitee amma rakkoo jiru. Waanuma ustaazonni jechuudha. Waanuma ustaazonni waan waaqa ofiin hin jenne inni koo wangeela keessa hin jiru koo waan akkas jedhu waan jedhaniif qofa ammati gaaffii kana kaaste malee isuma dhugaa jechuudha. Garuu otooma inni jechuudha. Utuma inni innollee anoo waaqa jedheera. Nun amma inni waaqa ofiin jechuu isaanii amanu. Sigalee garuu otooma inni ani waaqa ofiin jedheeyyuu hin fudhattaniidha rakkoon jiru kana bara. Achii otoo inni jedheera ta'e immoo filsifinnaa kan biraatu uumama tureedha. Amma dhaggeeffadhu. Yesuus Maariyaam dura jiraachaa hin turre akka musliimaatti. Akka musliimaatti akka quraanni jedhutti Yesuus otoo Maariyaam irraan dhalatiin dura jiraachaa hin turre. Garuu Yesuus waa'ee ofii isaa yeroo jedhu immoo an duraan iyyuu ture bara baraan hin ture jedha. Kunuu adda adda. Si galee waa'ee waaqummaa isaa iyyuu otoo hin dhaqiin jechuudha. Argitee rakkoo jiru. Dhalachuun duratti Mariyamaan duratti jiraachaa hin turre obboleessa koo. Argitee waan ati jettu naasiif. Waaqayyo toonni ofiin jedhee immoo akkamitti fudhattare amma. Macaafa keessatti quraana keessatti hin jiru ta'uu danda'a si galee. Macaafa keessatti garuu inni ofii isaa jechuudha. Jecha inni ofii isaa waa'ee ofii isaa dubbate irratti an bara baraan jiraachaan turee abbaa wajjiniin turee waaqa keessaan gadi dhufee si galee waaqa keessaan gadi dhufee. Saami. Wayye. Argitee amma ila maayindi seetiin lamman kanaa garagaradha beektaa. Atu wanti ta'e maaliin uumamin dura Yesuus Kiristoos jira naan jette qoy. Yesuus Kiristoos eessaa dhufe eessaa eenyuun dura jira qoy. Argitee kana bakka baay'ee gaarii. Amma jechuma inni jedhin si dubbisa. Si galee? Jechuma Yesuus. Tolasa ani laa dhaqee waan hin beekne tokko tan Tolasa dhaggeeffadhume kana kan gaarii nama tokko faana naasaa. Naziif Useet. Tole qoy dhaggeeffadhu tolasa. Ani amma waan bira tokko laa gaafii kana keessa dhaqeessii murmaan jiru siin jedhan tokkoffaa. Gaafii tokkoffaan dura si gaafa dhiyaanna nama naaf hidhii siin jedhe. Okay. Kan hin ta'u taanaan hin jiru naan jedhi malee achi dhaqee dura jiraa hin beeku ani dhaqee sin jiru. Hai ati maal amma argitamu waan asiin jedhe hin dhageenyaati.
waanan siin jedhe dhageenyi sii galee ani inni ani waaqadha jedheeraa jedheen amana sii galee jedheen amana isa siifin ibsa rakkinan qabu na dhaggeeffadhu ani isa siifin ibsa rakkinan qabu garuu waan isaa hin beeku ani garuu ijoollee obboloonni koo musliimaa jechuudha arraba dubbatu malee gurra dhaggeeffatu hin qabdan waan isaa hin beeku malee jechuudha yeroo hunduma wanti ani rakkachaa jiru jechuudha dhaggeeffachuu hin dandeessan sii galee gaafachuu dubbachuu bakka dhaggeeffachuun hin jiru. Amallee akkasii haa cabbu isinirraa dhugaa. Tole isaa dhugaa rabbii nu dhaggeeffachuu malee wanti nuun dhaggeeffanna dhugaa rabbiitu kun isin mal dhugaa isin tura danda'u malee waa tokko hin dhaggeeffatu malee nuun dhaggeeffanna dhugaa rabbii hafuura hamaadhaan si waraanee jiru sirraa waraana misheexanne kun dhaggeeffadhu. Tole Samu tasgabbaa yaasai Samu tasgabbaa yaasai. Na wuxaara naziifo. Gaaffiif deebii haa ta'u Gaaffii singalee irratti akka itti seentee naasa'iniiti. Innis sadarkaan masaa qaba waan ta'eef nus barachaa waan taaneef wanti si galuu qabu ustaazotatti sheergoonee fi gaafiif deebii gaa wajjiniin ta'e hageggeessuu jechuudha. Nu warra barataa taaneenaan garuu immoo iddoonni kun immoo akkamitti akkas ta'e yookaan immoo beekumsa keessanii waan inni jedheenu gaafate asirratti akkanaa miti jennee itti himuu dandeenya jechuudha. Ijoollee isin immoo warra jala hirtanuu ustaazotatti sheerii godhaa dhufanii deebisanuufi jechuudha. Kabajaadhaan immoo mana keetti keessumaa. Baay'ee gaarii. Ustaazota deema rakkina qabu. Nasi seenan qobe dhaggeeffadhu antolosaa namni kaase tolfaareef jedhan jiru ta'uu wanta gaafataa dhaggeeffadhu. Ani dura si margaa fi dhuman gaafadhaan asin seenne antolo kabbeetu waa qalladaaraan achuma kabbeedhaan bakka akkana akkasii jennaan kabbeen qalladee ati gooftaan fudhatu nan jedhe. Ookee gooftummaa keessatti bakka Yesuus Kiristoos ofii isaatii ani waaqa jannatti keessa meekinoomii jennaan kanatti keessa galan malee an kana keessa galuu hin barbaanne garuu wattan barataan jedhee bara. Mana dhimma mormitiin seennee bara yookiin mormuudhaaf miti bara abadan ni mormuun maal jennaan waan hin beekne fira qeenqeen beektota baay'ee qabna waan ta'eef sana bira wajjin falmuu dandeessa. Ani amma kana gabaabumatti samman jira taanaan jira joon jiru ta'e karaa jiru ta'e naafisi kana maree nan gaafatinii bakka isaatti. Dhaggeeffadhu bakka asiif hin ibsa. Amma gaa akkan siif ibsu barbaaddee ati beekaa miti nan gaafatini maal waan jetteef hamma si ibsutti immoo na dhaggeeffadhu gaa. Miti. Naam. Okay. Maafi mushkila sin dhaggeeffadha. Baay'ee gaarii. Isa jalqaba namni kamiyyuu Tolosaa dhaggeeffadhu gaa amma achitti wal dhaggeeffannaa qoy garuu gaafin si gaafadhe sana akkuma isatti naaf ta'ame waan si gaafadhe sana moo gara addaati. Gaaffii na gaafatte itti abaru. Okay, isaa wal fakkaannaa rakkoon qabna. No, gaaffii na gaafatte itti Yesuus waaqaa kan jedhu gaaffiin kee. Ani waaqa bakka inni afaan ofiitiin jedhee natu uume jechuudha. Kana dhaggeeffadhu. Bakka amma gaa barataa fi barsiisaa taana sii galee ani barataadha anomaan beeku jetteetta waan ta'eefi wal gaafachuun hin jiru waan ta'eefi amma ati na gaafatta ani siin deebisaadha waan ta'eef wantichi kanaaf na gaafatteetta ani immoo siin deebisaa jechuun na dhaggeeffatta. Jechuun bakka naaf hin galletti immoo siin gaafadha okay? Bakka hin taane. Nan xumuraa barreeffadhu elaa ana magaaffii kee nan barreeffadha iskibirtoo of biraa qaba sii galee yeroo itti na gaafattu. Yeroo ati haasoftu. Kun qalamaan duuba gaaffiin kun barreeffadha. Yeroo ati haasoftu. Okay. Yeroo ati haasoftu si jalan dubbadhaan si galee sababni isaa kunoo haasaa ijoollee ta'a kun yoo garuu waanuma macaafni kun jedhu waa'ee Yesuusiif jechuudha. Yesuus waa'ee ofii isaa akkamitti akka of ibse baruu barbaadde yoo ta'e jechuudha baay'ee gaarii macaafarraa siin ibsa. You can accept or reject. Fudhachuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Tolosaa qoyyoo. An baroo wanta sirraa barbaadu dhaggeeffadhu an sirraa maaliif sirraa barbaadaan kan biraa qoy bakka ani waaqa hin fiddaa yoo fidde viidiyoo hojjette muuxii malee kan biraa maal qabdi jedhu dhaabaa jiru taate nagaan isiniif haa ta'u tolosaa laali siifa fide siin jee caddi si dhaggeeffadhu maal si malee
Obboleessa Siifan fidaa saamii siifan ibsaa siin jechuu jira min caalisi dhageeffadhu. Bakka gaafii sitti ta'e immoo deebisi gaafadhu. Iskoot. Okay, okay. seenee innaan na waamanii beektaa akkuma dura seene mucaan kun dhugaa gaafin inni gaafatu gaafii nama hin gaafatamneedha bar kana jechuun bar inni takka turee wangeelumayyuu eessaa fiddanii wayii dammoo wangeelumayyuu eenyu barreessee akkamitti barreeffamee ittee gaafachuuf deemaa jirta bar amanuu jechuun immoo rakkoon inni akka hubatee taagaa fudhachina barataa waan ta'eef barataan akka barbaadetti gaafachuuf mirga qaba. Sirriidha. Mirga qaba haa gaafatu garuu immoo gaafichi inni gaafate bar bakka otoodhuma wanti biraayyuu dhabamee jechuudha. Karaanis jireenyis dhugaanis anaan malee hin jiru jedhee afaan isaatirraa kan dubbate erga ragaan hamma kanaa ba'eefii jira. Isatti immoo Amma annan deebisaa fi mee namummaa dhaggeeffatu inni Dhaggeeffadhamee tolasa. maaloo marii maasii bakka deebisuuf hin dandeenye beeti. deebisiif bakka. Tolasa warra cuuceedhaa fi jiqatinaasi kanaaf si waliin haasaraa warra cuuceedhaa mootii qabadhaadhiin. Cuuceedhaa bar jedhu kun maal beeku? Saami ana gasi darbeechi. Yaa sirtu ilaallachaa isa biroo koo. Dhaggeeffadha. Si malee ni beekin beeku garabbi ati siin goone siin beeku wanti jarfan namni qalsee malee beeku. Rakkinaan qabu itti fufaa. Dhugaa rabbii muda lagaa qabu wallaahi tun jedhu tola waan irratti dhaggeeffatu. Saamii bakka sin baasa saamii dhugaa natti hin gaddiin sin baasa bakka. Tolli qoy. Dhaggeeffachuu hin dandeessu waan ta'eef sin baasa jechuudha bakka. Dhugaa rabbii jedhatan dalagaa qabu dhugaa rabbii. Tolli qoy. Hundi keessa miyuutii qabadha. Si malee miyuutii qabadha. Hin baata. Saamii miyuutii qabadha. Eeshi qoy. Si malee miyuutii qabu. Saamii miyuutii qabu. Bakka akkas dhaggeeffadha. Waa'ee Yesuus ilaalchisee Yesuus waa'ee ofiisaa maal jedhee kan jedhu. Yesuus waa'ee ofiisaa maal jedhe? Ani waaqadha jedhe moo? Ani ergamaadha jedhe moo? Ani maali jedhe inni kan jedhudha kanan barbaade jechuudha. Sababni isaa obboleessi koo saamiin kan barbaade Yesuus ani waaqa ofiin jedheeraa oodha. Ani immoo kanan eeyyee. Bakka saamiin dalagaan qaba jedheeraa maal isaa haasofna ree? Wallahi naman tola qoy wanta jireef wallahi dhugaadha duraan saatiin kun saatiin jechuun hojiin qaba ture anjala taasise dhaggeeffadha namu itti qaba dhugaan jette siifin sana garuu as jalaan dhugaa rabbii ibsi dhugaa rabbii maaf miti an dhugaa siin jedha lama jechuun jeequu taargetette immoo itti sii qabadhe kabadhe keetiin malee dhugaa rabbii dalagaan qaba wallahi laati baas dhaqee dalagaa maaliin ta'u jedha jala taa'in dhaggeeffadha Okay, rakkoon qabu deem dalagachaa jala taa'ee dhaggeeffadhu. Okay, dhaggeeffadhu. Bakki nan qabu. Bakka jala taa'ee dhaggeeffadhu bakka. Jala taa'ee dhaggeeffadhu. Tola saqoy waan sitti maambaasiini ka'a. Saamii dhaggeeffadhu mee yeroo takka. Miitii qabadhuuti waan tola saansii deebisu dhaggeeffadhu. Bu'in ishee. Akka amantii musliimaatti Yesuus Maariyaam irraa otoo hin dhalatiin dura eessa hin ture. Akkuma namni kamiyyuu gaafa haadha isaarraa dhalatu jireenya jalqabutti akkasumatti nama jireenya jalqabedha. Yooma miraakiliitiin kan dhalate ta'e iyyuu jedhanii amanu. Amantaan akki kun immoo gonkumayyuu amantaa macaafa wajjin wal faana hin deemu jechuudha. Yesuus macaafa keessatti ani jedhe amma isa kan waaqummaa isatti deemna. Jalqaba Yesuus otoo Maariyaam irraan dhalatiin dura jiraachaa ture moo jiraachaan ture kan jedhu itti himuun qaba jechuudha jalqaba. Nama inni akkuma nama kamitti haadha isaarraa gaafa dhalate irraa kaasee jireenya jalqabe jedhee amanutti isa jalqabaa deebiinsaa lakki Yesuus isa duras jiraachaa ture kan jedhudha jechuudha. Kanammoo eessaan fide jechuma Yesuus filaa amma achiin booddee isteeppiitiin ittiin deema malee an jechuma Yesuus hin dubbisa jalqaba jechuudha. Waanuma Yesuus waa'ee ofiisaaf dubbate. Fakkeenyaaf Yesuus akkas jedhee ture. Wangeelii Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Ammas yaa abbaa jedhe Yesuus. Ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamiin dura ani si biratti qaba tureen ofii kee biratti ulfina naaf kenni jedhe.
yaa abbaa jedhe ulfina utuu biyyi lafaan uumamiin ani si biratti qabu sana jedhe waan lama argina as keessatti. Yesuus utuu biyyi lafaan uumamiin dura jiraachaa turuusaa lama. Yesuus utuu biyyi lafaan uumamiin dura ulfina qabaachuusaa argitee yeroo kan biraa Yesuusiin ati koo waggaa 50 iyyuu hin fixnee jedhanii warri Yihuudoota. Yesuus ammoo ani dhuguma isinitti hima Abrahaam otoo dhalatiin dura iyyuu an jiraachaan ture jedhe Yesuus. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 irraa kaaseen dubbisaa yookaan abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguuf waan ture gammachuudhaan isa eeggate guyyicha argee itti gammade jedhe. Kanarratti Yihuudoon atoo waggaa 50 iyyuu hin guunne eessa Abrahaamin argite jedhaniin. Yesuus immoo deebisee dhuguman isinitti hima Abrahaam utuu hin dhalatiin iyyuu ani jiran ture isaaniin jedhee. Look asumatti jechuudha. Quraanni sirrii moo sirrii miti kan jedhu waa'ee Yesuus ilaalchise sirrii miti jechuudha. Maaliif? Akkuma nama kamiitti miraakiliitiin dhalate malee akkuma nama kamiitti haadha isaarraa gaafa dhalate irraa kaasee jireenya jalqabe ka jedhuuf dogoggoradha jechuudha. Sobadha jechuudha. Sababni isaa maaliif? Inni tokko Abrahaam utuu dhalatiin iyyuu jiraachaan ture jedheen. Lama ani waaqni lafti uumamin iyyuu jiraachaan ture jedheen. Sanuu ulfina qaba ture jedheen. Kun ammoo isa jalqabaa maal ta'uusaa nu barsiisa jechuudha. Quraanni Yesuusiin akka hin beekne akkitti obboloonni keenya musliimaa hubatan quraana irra kan jiru sun sirrii akka hin taane akkitti Yesuus of ibsee fi akkitti isaan hubatan gara akka ta'e nutti ibsaa jechuudha. Kana qofa miti. Yesuus ulfina akkamii akka qabu laalchise. Ulfina qaba jedhee miti abbaa biratti waaqniif laftituu uumamee akka qabu laalchisee Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 yoo dubbisnu. Anii fi abbaan tokko jedhe. Abbaaf ani tokko jedhe. Warri isa dhaggeeffatan inni kana jennaan maal jechuu isaati jedhan isinitti fakkaata. Ati nama taatetu jirtu waaqa of goote jedhanii. Kana jechuun Yesuus aniif abbaan tokko jechuun ani ulfinan qaba ture abbaa bira gaafa jiru yoo jedhe aniif abbaan immoo tokko gaafa jedhu Yesuus kana jechuun baay'ee ifaadha jechuudha. Anii fi abbaan wal caaltee hin qabnudha. Nuti wal qixaadha. Aniif abbaan tokko jechuun dhumee bara. You see? Kanaafiyyuu Yesuus ani waaqa ofiin hin jennee jechuun hin danda'amudha. Aniif abbaan tokko jecha jedhu keessa waan baay'eetu jira. Lammaffaan ammoo Yesuus maal jedhe Wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 18 keessatti. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 keessatti maal jedhe isinitti fakkaata? Lafa isin akkas dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 18 Maatewos. Iddoo namoonni 2 yookiin 3 maqaa kootiin walitti qabaman achitti isaan gidduutti nan argama jedhe. Alii Jimmaa kan jedhu galchi. Dhaggeeffadhu gaa. Nan xumura yaada koo nan galchesas. Ani lafa namni 2 yookiin 3 walitti qabamutti achitti argama jedhe Yesuus. Dhaggeeffadha. Ameerikaa jirtu ta'uu danda'a. Afrikaa jirtu ta'uu danda'a. Yurooppii keessa jirtu ta'uu danda'a. Maqaama Yesuusiin isin walitti qabama. Yeroo tokkos walitti qabama, yeroo garagaraas walitti qabama. Iddoo isin jirtanitti achitti argama jedhe Yesuus. Nama yoo ta'e jechuudha. Nama yoo ta'e, ergamaayyuu yoo ta'e, amala akkasiin qabu. Amala iddoo hundumatti argamu jechuudha. Amalli iddoo hundumatti argamu amala waaqaati, amala waaqummaati. Omnipresent kan jennu jechuudha. Yesuus ikkoo ani waaqa jedhee garuu rakkoon jiru kana. Yesuus ani ofii kootii